siinqee aadaa neeltee $200 itti naageessii naan jettetiniin isirraa fidee geessee fi jira jechuudha. Rabbi itti dabalee siif haa kennu jedhaani. Akkuma argitan miila isaa obboleessa keenya waggaa 12 siree gubbaa jira. Arguun danda'uuf na ulfaata jettanii irraan darbinaa viidiyoo kana dirqama waan ta'eef akka taatanii laaluu qabdan jechuudha. Miilli isaa akkuma argitan akkatti laamshee jira jechuudha. Akka malee miidhamee mana fincaanillee seenuu danda'u haala kanaan tibboon fayyadama. Tibboo tanallee akkasitti guyyuu bitaa oolaa yeroon isa barbaachisa. Haala kanaan qaamni isaa akka malee miidhamee jira jechuudha. Waggaa 12f mana keessa osoo hin bahin siree gubbaarra duude isaa kana keessa sibiila habbaa 8tu jira jechuudha. Sibiila firee 8tu jira. Sababa sanuu akkatti ol jedhee taa'uu danda'a jechuudha. Qaama akkatti waggaa 12f teessumarra kan ka'e qaamni isaa duubaa kunis akka malee uramee bibbiinxamee jira. Guutuu na daawwadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan maatii keenya hundi keessanuu bakka jirtan nageenyi si wajjin jiraatu. Akkuma isin jedhu har'a eessi gara mana obboleessa keenya mana Mansuur jira. Akkuma kanaan duratti viidiyoo garaagaraati irratti argitanii jirtanitti har'a eenyuun argee dhufe siinqee aadaa neeltee $200 itti naageessii naan jettetiniin isirraa fidee geessee fi jira jechuudha. Rabbi itti dabalee siif haa kennu jedhaani. Siinqee aadaa Awustiraaliyaa irraa ergite isaa fi ijoollee mana hidhaati gubatee mustashfa mana hakimii keessa jirtu ammas ijoollee lama akka malee miidhamtee achi keessatti haftee jirti. Jaraaf naan jettee $200 isaaf fidee jira. Taan immoo viidiyoo itti aanutti isin mul'isa jechuudha akka jara. Akkuma beektan namoonni yoo kanaan dura viidiyoo Yaasiin Orollee gadhiisee jira. Abdulnaasir Fa'aas gadhiisanii jira. Nama hedduu gadhiisee ture. Yoo arguu baattan akka saayii viidiyoon sun isin bira ga'u jiraate irra deebi'ee anillee dhufee jira jechuudha. Obboleessi keenya Mansuur akkuma beektan asitti siree kanarra waggaa 12f asirra jira. Akkuma beektan inni ogeessa manaa ture, maandisa mana ijaaraa ture. Osoo mana ijaaraa jiru manni akka isaa ta'ee tamarabbii dhuftee manni irra jiidee yeroo san miidhamee akka malee namoonni yeroo san ni kaasna jedhaniit yeroo adda harkisan qaama isaa gamaa adda ba'ee amma duudee isaa kana keessa sibiila 8tu jira jechuudha. Waggaa 12f siree gubbarra jira. Mana fincaaniitu seenuu danda'u nama gargaaraa seensaa asuma irratti tibboo fincaanii asitti fayyadama. Kanaaf obboleettiin nan kanaan gargaarti galatoom jennaani wanni viidiyoo kan isin dalageef mallaqa kanallee akka as geesse argitanii fi lammatas namni birallee garaa isin nyaatee ka gargaaruu dandeettan yoo jiraattan akka gargaartaniif waggaa 12 yaalamee hin fayyine maaliif yaalamne yoo kajettan taate yaalamee hin fayyine asitti dooktarri homaa gochuuf hin dandeenye hedduu yaalanii jiranii homaa gochuu hin dandeenye ka yaalamuu danda'u yoo doktoroota biyya alaa argate ispeeshaalistoota yoo argate akka isaa biyya alaa baheetiin ka yaalamuu taate namoonni hin dandeettanii ilmi namaa osuma jiruu ofiitti fiffiigu osuma olii gad fiffiigu osuma fayyaa qabu osuma nagaa jiru waan uumamu tokko hin beekamu jechuudha. Namoonni garaa isin nyaate namoonni dandeettii qabdan baastanii yaalchisuullee dandeettanii ka gargaaruu dandeettanis gargaaruu dandeettanii ka dadhabdanis du'aa gochuuf hin dandeettan jechuudha. Akka fayyu abbaa ijoollee shanitii irra deebi'ee isiniif hima. Akkasitti haadhoo manaa isaa qofa bira jira namni gargaarutti jiru hin jiru. Isinleen ijoollee shanis qabanii akkasumas innis dhukkubee siree gubbarra jira. Isinleen adda isii cinqaa isiitii ilaaluu hin dandeettan jechuudha. Miidhaa isii fi dadhabbii isillee akkasii taaftemee obboleessi kiyyallee na duuban Abdulnaasir ni jira. Innis ni jira taafte isaanumarraa dhageeffannaa. Miidhama isallee qaama akka dhukkubu jirullee guutuu isinii mul'isaa jechuudha. Kanaaf karaa dandeettan du'aa godhaaf ka gargaaruu dandeettan gargaaraa isin jedha miidhama guddarra jira isin yoo ilaaltan hedduu garaa isin nyaata. Asumaan obboleetti kenna nu galateeffadhaati. Hedduu inshallah rabbi istiqaan nu fayyaa si hafuusu. Hedduu galatoomii yaa obboleettii kiyya inshallah fayyaa si hafuusu. Bakka tanarraa baafti rabbii miliyoonaa si hafuusu umrii dheeraadhu galatoomii siin jaa. Khayrii argadhu barakaa argadhu inshallah rabbiin ni danda'a takka rakkoon takka wal singirsiisin. Akkuma rakkataa cinaa dhaabbattu kana rabbiin ni danda'aati bal'oo si haa baasu inshallah rabbiin ni danda'a risiitti haa ida'u. Barakaa khayrii qabdu rabbi si haa godhu inshallah addunyaa fi akhiratti rabbi si haa gammachiisu rabbiin jannata si haa teessisu fayyaa si haa buusu siin jaa obboleettii inshallah hedduun galatoomii amaanaan ta'e nageessee jirti. Fayyaa sitti haa ta'u umrii dheeraadhu inshallah ilmaa fi ilmaas harkadhu inshallah khayrii harkadhu siif yoo reessaniif ilmaan keetiif atis haaliin ta'e guututtu inshallah rabbi fayyaa sin haa buusu siin jaa. Hedduun galatoomii amaanaan nageesse. Akkuma obboleessi kiyya Mansuur jedhetti egaa obboleettii teenya yeroo hedduullee egaa wal quba qabnaa dhageenya waan ati hojjechaa jirtu ilmaan Oromootiif ifi nama
نوما إسلامتي وقانون نوما المنا ما تيفو برد أبتك كرجارو جرتو أم بينوف وان كانت تيفو غلطومي سنجنا مثلين جبادو دعايو بلين كين نسيقول إن سبرا هاجي سويتشا أكاسم توقع منصور نما جروساتين فوي فردجي بيا ساتر رابه بيا نما بقى خنا دفه أسخيستي إلمان شان هوري دبي أما سكسمانوه وجينيسا وجي جبدو تكبنيا يوخانو منا جارميا تتهرماتي أكما سيد سنيب ستة سني فرن ديبو أكاسيتي رجيجه المهم سنرا يقليه هنو عمت كود لما سيرو مثلا رجيس بكين جيسين حاكمني هي لالين هنجرو مدي ساخي سلة سبيلا سديدي توجيه يوخانو سبيلا سديدين ككبني أكنت تاي سلا سبيلي سديتن سننجران نمال فلافين دويدا ورتونتون لكيتاتي جرتي تشابتي هنجرتو وان كانت يفو سبيلا سنين ككبني هنك خناهو كانت ودون تاودن دي وانجو كبا أكسمتو غا أبليزي خنيا يا المية چما بربادا أمو يا المية نسا نفايتا جانين دكتوروني أسيتي هقو إبسانيف نفايتا أمو دكتور إسبيشال أركتشون ضرورة دركم دكتور إسبيشالي بيتنا خيستين أرجمو هنجرو يو دنديسي يو خايو نمك أبارتي نمني خي أولسباسو دندي خرا أوروبا خنا يخنا على جيسي أكسيتي دكتورات إسبيشال برتي لفين تيتون اللي نميرتي كامل خيت اللي نميرة وانجانين إبساني في جتشودا إنني ستي لافني هنك دندو جلدي مبتشاتو رفيا إسا أمو أسخيستي فيان أرجن إسني سلمان أورمو وريدن ديتي كبدن ورر ربي وايتخن برا دابنو سنينجا خا دنديتين كبانه وهما سركان كمنه دعاء برا دابنو ربي عافيو وبليس كن جريني إسا هنو أكنا تكجي سني يجلا ميلسا بسم الله ميلي وبليس كنيا هنو أكنا فكاتا أكنت ججلتي المنا ماجا سبحان الله ميلنا ما بريد مسانيتو أكنت شبامي وان برا فكاته خنافو بليس خيني خنا ولو مانو برا أبني ها غرغاري أكا اتفايو يوخان خرا اتفايو اتلالو قبنا وانجون قباني سكنا متقوتي ورئيس الله نور دنديتي قبدن وبليس خيني خنا برا أبتني لفتتون لفا سبيلان كقبانساني يرو درا أسيفي أسيس أكسمته مدين تونيلين جانيتيس أسيني في جانا تنا يرو هندا بيتمالكا بيتنا خيسة تجرون هدو جبدودا نمني أرى دابو تكبيت تشوفون نولفاتي تنا أمو يرو هندا بيتا يرو هندا فراج جيرا أكا لبون نما نياتا فيتو تتون إسابرتي برباچي سادا يو تنا هنجرا الناس خيسة أسرتا أوندن دوان جون كبا كسمتو قامني ساعات اللي نكونوا خرام مدي تونس أكنا جرتي سبيلي هور شو مولته أوكي نمولته منصور خين أكنا مدين أكنا أسرع خاتي لفين لال ورتو دويداتي تون أكجر توتي داخمته سبيلا خزيرة سبيلا سدد سني أسخي سجرة سنيني كقبني لفي داخمته سن ولين سوسبني أكنتي ولين دابن جتشودا خنافو أبليان خينيا والله أكو ربي تنجرة سلا هايهما إن شاء الله خير نفيد ربي سعافيو نمني أكنا فولا خي خنا خيسه هقول عليه نما فياك نما سديت جهان سديتني كابو فكاتا لكن إن شاء الله ربي نسيف دي بس فياك إنسان عبدي مرير تاين سخنا إشنوني بيتن المان رمو يا أبليان كيا نمني تكو غيالا ما فراش تكو تا يو تين تاون دندو أمت كودا لام فراش قطعه سلاسر بان وياوي فيجنو ورته مداوي جرا كانت هندينو إلا خيست وان كانت يفو خانو مفعل علتني وبلين خينيا وبلس خينيا خنا برد عبتني غرغار وقبدن جنغا أمتيس سيجيبسا سيجرغل جو صوت
تمام توجدي تنبري يتوخن هنا لفتيتون أرادة تجلاتونيس أكسمته أورا جرتي أمتي قويوتي دوالي تكتكاسيتي قرا جراني في خنافو بكتين تون أمال التقويوتي دوالي تكتكيتي قرا لهن خنان قبلين خنيا غرغارانين دوا تكسيتي قد أرادة إن شاء الله أما وان دوا قلتي فراهين قاسنو بليس خينيا منصور ربي عافي وجنة وبلين خينيا كيسا خنا غرغارو هندن دينيو دعاء براد أبدا دعاء يقداف nama gargaaruuf viidiyoo sheeraa godhanii nama gargaaruu danda'uuf. Namni gargaaruu danda'u viidiyoo sheeraa godhanii namni akka gargaaru namni qabu namni rabbii waa beeku itti beeku haa gargaaru obboleessa keenya bira dhaabbatee dawaan isaa biyya tana keessatti hin argamtu gonkumaahu yoo dandahame rabbiin warra waa itti kanna yoo jiraate rabbiin garaa laaffisee fi yoo karaa biyyoota guddateetti achi fuudhan insha Allah ni fayyaa waan jiru doktoronni ibsan waan kana ta'eefu if gargaaruu hin danda'u har'a qabaatee waan san firaa silaa viizaa fi waan barbaachisu firaa kafalee biyya Awurooppaa san dhaquu waan hin dandeenyeef obboleeyyan keenya gaa wal malee waan takka waan qabnu hin jiru kanaafuu wal bira haa dhaabbannu obboleessa keenya kana haa gargaarru ilmaan 5 qaba ilmaan 5 takka biyya jirti 4 as jiranii sadii barachuu jiranii ijoolleen amma lafaa kaatee ijoollee xixiqqoodha kanaafuu haadhuma warraatiitu waan takka takka gargaaru jira isumaatu fiigee fi mana namaa dalagee waan takka takka waan masruufa isaanii dadabbaru jira malee namni bira dhaabbatee gargaaree mas'uulummaa yookaan dirqama isaa fudhatee ilaa ammaa waa gargaaru jiru hin jiru waan jiru qabaan akka nama tokkootti obboleessa keenya Mansuur obboleettii teenya tasii argitanaaf galatoon fudhu obboleeyyan keenya kaafilleen insha Allahu akkuma isiin osi gargaartitti si gargaarti jennee abdanna insha Allah rabbi yaa uzu umri si adeereesu khayri yakadu barakaa rabbi si akhannu insha Allah akkuma gartee miskiina gartee hundi bira dhaabbattu kanatti khayri kun nami barakaa arkadhu umri dheeraadhu addunyaa fi akhirattis rabbiin jannata si adeessuun siin jaa fayyaa si akhannu siin jaa obboleettii jiraatti namni fi hin goomu إن شاء الله أمري يرتب بزياغ نسيبي ورخيزني آلي تيزني بوتت إن شاء الله خير يركض بركة يركض إن شاء الله ربي إن شاء الله إذن ديا الدنيا في آخرتي هم تذكرين أركزين خير يكون نبي بركة يركض نزين جا إن شاء الله بليتي ديا بقجرات تكن حيزان جرا أكزي بقنا جنا رابطي إن شاء الله بودرا في الله إن شاء الله كمتنا جنا رابطان سين جا قالتهم ربي سنافيسو إن شاء الله ربي سعافيات الله وبلسخية يسيل وبليتي دنيا سنكينها قالتهم تو hedduu uummata oromoos keessa jiruuf hedduu cinqamtee isillee hedduu yaaddii inuu yerootu yeroo hin taane ta'e waa'ee dhimma biyyalleetu jira waan adda addaatu jira saniif malee silaa osoo garuu himanii kana goote maaliif bakka hedduutti facaatee jirti namni keenya ni beekta xiqqaa fi guddaa rakkoo keessa jira biyyattii silaa miliyoonii 50 achi nurraa hafillee waa nageetti hin jiru kana keessaan deebi'ee biyya namaa keessa ka jiru rakkoo hedduu jira suudittis akkasumatti dubaayittis akkasumatti lafa hundarraa rakkoon guutu tanumaaf jetteeti insha Allahu isiillee unuu barakaa qabdu rabbi haa kennuu fi haa galatoomtu isiinillee ilmaan Oromoo ammoo harka tokko tahanii warri biyyoota guddata keessa jiru goofantii bananii fi nama keenya Oromoo harakkate haa akka Mansuuris akkasumatti haa gargaaran jenna insha Allah galatoomaa isinin jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi namni kun osoo goofandimii argate osoo goofandimii bananii fi mallaqa xiqqoo walitti qabanii fi gargaarsa argate as keessa waan ittiin ba'ullee argate osoo waan ittiin ba'u argate jiraate asii bahee jiraate ni fayya inshallah namni yoo abbaan isaa akkana jalaa ta'u ijoollee qaba abbaan kiyoo akkana jalaa ta'u maaltu na dhagayama nu hunduu ofirraa halaallu obboleessi kiyyoo ta'e obboleessi kiyyoo akkana jalaa ta'e maaltu na dhagayama ofirraa halaallee garaa nu nyaate haa gargaaruu jedha namni dandeettan namni dadhabdan du'aa godhaa ammas viidiyoo kana nama danda'ee gargaaru bira akka gaabuuf sheer godhaati waliin gahaa fi akkasumas obboleettii teenallee siin qelleenuuf galateeffadha rabbi si haa kennu rabbi si haa kennu barakaa rabbi haa kennu inshallah morjita siin qeen beetanii isinis sun erge kunoo isatti isin kenne tamaa
Semua kena. Kalau ni kono koma di pas santan selamat. Kalau istri dia punya orang sini dah boleh. Ini tu kau nak tahu kita mah. Koma di pas. Santan boleh? Akka argitan Austraaliyaa $710 yookaan Ameerikaatti $478 jechuudha. Jara lachiifuu adda qoodee geesse isaa fi Mansuur $200 jaraaf tahafte jaraaf jechuudhaan jette obboleettiin galatoomtu isin nu galateeffadha rabbi jitaa isii akafalu. Ummata Suudii ijoollee rabbi nagaan mana hidhaa san keessa baasee biyya nu galchu nagaan nu tura.